Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Ashaa inda akka jirtuuf jirtanii jabaatanii jira alhamdulillahi galata rabbi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni biyya keessa jirtan akkuma san immoo warroonni ijoollee keenya biyya alaa jirtan hundi keessan nagaa fi jaalalli isiniif qabnu qilleensarraan isin haqa qabuun dhaamsa gooti. Itti aansuudhaan har'a kophaa kiyyaa maal dhuftee jechuun keessan oolu. Egaa yeroo muraasan dura piraankii baay'ee ajaa'ibaa ta'ee fi akkuma san nama barsiisu qabadhee isin dhiyaadhaa ture. Adallee egaa akkuma amma isin argaa jirtan kana piraankii baay'ee bareedaa ta'ee fi nama barsiisu isin qabadhee isin dhiyaadha jechuudha. Isin dhufe jechuudha. Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa hundi keessaniyyuu piraankii kana haga dhumaatti akka ilaaltan isin jedha. Warroonni chaanaalii keenya kana sabiskiraayib hin godhin sabiskiraayib godhaa. Itti aansuudhaan immootu laayik tuqaa. Akkuma san immootu hiriyoota keessan bira akka ga'u sheer godhaa isin jedha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa Ashaan sa'aatii ammaa kana kushinaa jirti jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan ol tariitiin ijoolleen hin dubbatin jedhanii piraankii baay'ee ajaa'iba ta'ee fi nama barsiisu isinii qabadhee dhufe jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga dhumaatti yoo laaltan ittiin boohartan ittiin immootu barumsa hedduu irraa barattan gadi qabaatti ilaalaa zim jedhee hin hojjenne jechuudha. Piraankii kana yaada yeroo dheeraa ni hojjedha jedhee yaadedha. Akkuma sanillee barumsa namaaf kenna jechuudha. Ammaan haasaa dheeraa haasaa hin danda'u haga dhumaatti hojiin turaan affeerraa kootii. Aishoon yoo dhufte jechuudha kaameraa gad dabriitiin saaloonitti iddoo bal'aatti qopheessee iddoo nyaanni itti qopheeffamutti qophaa'utti qopheessee yoo danda'amaa ta'e ijoollee irraa baasee maaliif piraankiin kun ijoolleedhaan waliin madada waan ta'eef kanaaf yoo rabbi na gargaare niin hojjedha haga dhumaatti hojiin turaa isiniin affeerraa kiyyaa ani asumaan assalaamu alaikum isiniin jedhaa na hojiin turaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma seensarratti isin hime Aishaan dhufaa jirti isiniin jedhee jira amma dhuftee jirti. Kaameraa kee banaa godheetiin eega jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kee achi na wajjin turuudhaan piraankii kee haga akka isin ilaaltan affeerraa kooti. Egaa piraankiin kiyya har'a silkiidhaan wal qabata. Silkiin maal hojjetaa jirti nama meeqa shawwadaa jirti. Video kita bantu ya. Aisyah. Foto mai shitan. Kai ko. Wah ajaib tu ko jeda jera kai me. Tai sinasa. Dale Aisyah. Online sentu ko me isi. Silki kana takka kana lama. Silkii tokko jirame silkii na barbaade tokko fa'a galgala silkiiwwan kan almatutti hojjeta. Maali naan jedhe amma laali sa'aatii baay'ee na barbaachisu tokko jira silkiin jechuudha. Silkii kana bichaa miti wanni amma si barbaachisee naa silkii dhiise ati kan kee barbaachisaa ta'e fudhataa kun hin bitadha. Ani kan sirraa barbaadu nama jaha dubartii jaharraa lakkoofsa bilbila isaanii naaf utala. Yoo siin jedhu janaan see way good taati bilbila irraa fursana guddaa hiyyaa miti yookiin lakkoofsuma keessa na ergaa WhatsApp ishee godhadha jedhiiniti lakkoofsuma jiraa bichaa eeyyamsise irraa naa fuudhi koodii isaaniitiin WhatsApp takka jedhe Telegiraamii 2 jedhe Imoon 3 jedhe Snapchatiin 4 jedhe TikTok illee waan hundaa gana dheerii Taatu tasgabbaa'ina dhageessan siingalli waan akka gammaa wanni yaani kii hagamma waan akka siingalli laal lakkoofsa namoota jahaa kana telegiraam lakkoofsa biyya alaa kana beekuun oduu danda'amaa ta'e Arab Emirates illee yoo ta'e rakkoo qabu Ameerika illee yoo ta'e rakkoo qabu Awurooppaa lakkoofsa biyya alaa sii fuudhe maaltu gootu eewwa akkasitti nan gaafa ture laali wanni an godhu sitti malee dhas tokko WhatsApp irratti WhatsApp, Telegramii, Imo kana hunda lakkoofsa biyya alaatiin baradhaan dhagaye. Hojii nama laa akkanatti babal'attee jira yeroo ammaa kana namni jechuudha baay'ee qaroomee jira sitti malee dhas. Mootummaan hojii haarawaa mootummaa maargotaa wal qabsiiftaati. Dhuunfanuu hin jira hojiin innaa ta'e. Ila waan gosoota sitti himuun tokkoffaa Aishaan malaan ganamaa galgala fiigicha kana dhiisetan maal godha beektan asirratti WhatsApp Telegiraamii silkii lakkoofsa nama lamaati yoo barate lakkoofsa biyya alaatiin dubartii lamaan janaa akka jedhe fuudhuu fi miti sin kolfisiise fuudhuu fi miti nan janaa eessa jirta yoo nan jedhan haala habibti
والله أنا في دبي، أنا في يعني سعودي، أنا في أمريكا. وين جدا وين أنت سنجل لك كوسريف جت سن أكنا دبي كانوا بيلا جروتتي اتفاقية. واتساب في تليجرام ما تيمبراتو في إتيم بناتو في أنا مجاعة جت سن إيوه كذا سجون في بس ليه ما سيجارة. سنعمل تيار كيت كبير سيجارة. أنا كسنجل جوار بعد تكمل كيو كذا ستي ما جا كسيكا أكنا دبي نجري تتاسع أو في كجور توبيا هذا ها يوسين ما وجينا ما عرف كيف يوجنا جنا جت أنا بلاد أكنا دبي نجري تتاسع مري إسيلنا أكنا دبي نجري نتاسع تيمي سين فودا جدا في بيا كسيرة لا بري نتري جدا لا لي أكاس جدي شوودي ملك إرديسي سوبر باتاش هيك بدورة nama mega kasi fayyada mala ما فينا ما بول أكل ما سكرين قلت له بليز ما فينا betas kapais tasome amma ani hagu hamile na tori beta hojin sunje chuda hoji dabar kun hoji taybar ati kuma kab dubar hoji ما تجي تسنا la lisirki na mi yala digo ndo kusa whatsapp imo telegrami snapchat kan badatani dura na dage ka dura na dage abona na sinana ega kana Mira, makan kau kisira. Kadir, janjana tu deraja teh janjana. kana jana ni mana Ada orang mas berbaisa ni dalam sih. Silki wan jadi merah, media wan jadi merah. Sekarang kisah berbaisa kamu tanya kita sih debut. Malah saya kerja tu betul tu. Lakko sejolnya biara jadi tu sih. Lakko sa. Biara jadi tu timbalan. Jana cerita. ega simma Karena mana aja cerita nanti mana. bari jaan firat fuulu fi mitiyaan barri irraa nyaachuu fi bari. Nyaattee waa sareeta. Laal baranda mataa'ee abboo fayyaan qabda. Sareeta nyaattee si nyaata kam nyaatte. Ma sareetaan maal abboo mana lama sadi viillaa sadi afur yoo itti ijaaradhe isiin tun Dubaay jiraan na beekti. Dubaay Suudii jiraan na beekti. Ameerikaa jiraan. Situ haasayamoo durii yoo itti gibsitee galte tam. Durii yoo itti gibseen galle. Hojiidhaan naati namni akkanatti hojjetu guute. Hajii mataan sirbuwaa namsi dhagee rabbisoo yaaddu. Bara kun gareen hojjetamaa Yuusitti maa jagasi. Muduraan kanaan jedhaa dhagee. Laal ijoollee tokko biyyaarraa jirtu kana irraa yoo tokko Engaa isaa warra akkasitti hojjetan irraa yoo akka baraartu shamarran ta'e naa ibsa godhuudha malee yoo taate ati cirraash hojii kana amma sammatee hojii kana hojjechuu yaadda garee. jechuun maal maallaqa maallaan eegaa argame maal qaba. Abbaa namsitti waamisiisa silkii irraa qabdee silkiin ati silkii wal gargaartu. Ati silkii achillee keettoo ashaan argeetta. Way mana kanaa baaftee silkii mana kanaan baafnee. Mana yaadaan kan dhugumaan kan yaadaan. Kan dhugaa yaadne maal godhaa kana sitti haasaa. Waan jedhu laalafi. Amma dhuguma rabbisuma jettee biris ergani. Meera dhageemi. Akkuma bakka keessa jirtutti haa yaadanii biris yaa ergani ima nyaata. Indee. Ima nyaata sin jedha. Maal nyaata manaan ijaaradhaati mana galatti kan nyaatu waan nyaatu dhabeen. Laal mana viillaa qabu tokko yoo ijaarte laal. Kan garaa fooqii yoo ijaarte laal. Jaraabba. Jaraa ijaarta. Tabiris ergite. Tabiri natti ergite maal ijaaraan? Sun akka Dubaan jirtu na beektan Itoophiyaa taa'ee mana ijaaradhaa mara qofamu. Kalsaa gaaf galtaa. Namni ijaartii qabu meeqamee Gaaf qaba. galtee osin jedha. Gaaf galte mu. Anaaf isiin eessatti ol ba'e nani seenaa Dubaay. Isa kana galte. Asha maal taate? Inti. Amma hojii kana jammarte. Ammaal jammare ganaa osoo lakkoofsa naa kennite ganaa jammaruuf yaadaa jira. Lakkoofsa miti. Ati ammaa miidiyaa wal namatti fayyadu. Indi. Yoo gara. Indi maal jechuudha ashaati? Nama sirraa amurii qabu akka abbaa taayyaa. Jeeteetu malaal. Nama hundatti dhagee maal Yattaa silkista gasadha. Kan as kaadha. Yoo barbaachisaa ta'e caatii illee jamana caatii beekta barandaa ta'anii qabansa akkanumatti jammareetuma silkii ol argisaa ta'u. Haala aboo kan eeggata siin bilbille hojiin arabdoota anatti hin baay'anne beektaa shifeera. Ani waa takka hojjechuu hojii biraan qabu galgala malee siin dubbisun. Yaani bakka waan jiru maraa hojiin haasofnaa. Amma na illee ijaara hedaa gara Adaama Shaashamannee kanattis mana ijaaruu hedaa Adaamatti illee mana ijaaruu hedaa bakka nama Dubaayin jira waggaa 10 Dubaayin deeme akkasitti bakka inshaallah yoo rabbi jedhe mana bakka tokkotti ijaarannaa siin jedha ishee haala kanaan hojja kana irratti si galee akkaataa hojii dubarsaarta naannoo hojii duree bakka silkii dhiiraa furdaa jiran jedhure ati immoo dhiiraa miti kaa dhiiraa yaa ka dhiiraa dubartiin akkas hojii danda'amtu Sheemis hin qabu waan ati sheemis hin qabu yoo na rooyitu dhugaadha bara sitti ulfaatu danda'a. Garuu maallaqa argama bara. Maallaqa sanbari isaan dhiigee isaanii xaxxu godhanii fidanii bara. Maallaqa deewa shinti beekte dhiitee dhuftee sin? Dhuguma malee shinti beekte dhiitee fiddee nyaata gassii tara. Gassii tara muka sitti alaa qoqqoo keessa dhaabata. Wani nyaatamu.
Ya baate. Birri nyaata bar muka nyaata maal. Muka nyaachuu wayyuu marti nyaachuu wayyuu gadi. Sirrii shamarran biyya lafaa baate. Gadi dhugumaaf taata. Maa mataa qabatta isaa ta'e. Amma dhugumaaf taata. Nyaata siit kibbama. Osoo an jiru sanu. Marti taashii yaadii kana yaadii. Kumtaala baattee. Sila warra maa nyaatu sun Itoophiyaa keessatti dha. warri firiizii malee akkatti kun sirkii asii akkatti ol argisa. Haa bifti. Looni bunni. Loon keessaa bara bunni harri hojjetu fiinaan qabu. Isaan akkas eessa deemtu? Kumtaala likkeen jiru wajjin haasa'an. Abbas maal haasa'aa? Kootu taa'e kootu koo Ani kana haasa'aa dheessa Eessi jiru. kootu sirkii olaanii seen ta'uu danda'u sirkii keessee gaana seen barbaadu koo sirkii kana. Ani haasa'aa mataa suurti kana waa galatti kafaltu xiqqaa miti. Wallaahi Abbas sima. Ani gorsii jedha akkana jedheera. Eegama raatti katamarraa gara baadiyyaa silkeen isaa hidhanii wayyaaloon waan hojjetan laaltee galtee hojjedheettee taasifte bara. Abbaan jamburra sibira. Mi'a tani waan akkanaa godhu beektaa? Amburraa sibira mala nama mataan isaa akka dhiphata wajjin jiraatu siin jedha. Maal ta'e mataan dhiphatee? Dhiphatee maraatte. Ati hin beektu malee? An fageessee waa yaadna. Abbootiin silkii wajjin sun barbaachisu mataan fayyadu hin qabu. Ati bara takkitti mataan allee irraa fudhatu deemtaati. Lama sadii godhee si dardaree Yoo xiqqaate nama tolaadha waasappii, iimoo, telegiraamii afur nama afur naa asosiisiteeshi. Lama yoo bare nama saddeeti. Taanta Dubaay jiru, taanta Suudii jiru, taanta Ameerikaa jiru, taanta Awurooppaa jiru, taanta Eeshiyaa jiru. Tuuntuun immoo tasoorii eenyumaa inni kun biyya tanaa. Way. Kadir maasin jechaa ture. Isee dhabe malee wanta akkanaa kanarraa ijoollee deeman gorsina. Shamarran biyya arabaa irratti gorsina siin jechaa turre. Jette. Cirraashatti kanaa iyyuu namaa fuuteetti mokkoon barbaadda. Jechuun balaa shalaanimee namni hedduu takka dubartoonni hedduu akkasitti dhufanii haala kanaan odoo isaan hin beekne si jaaladha jedhee namni birrii irraa nyaate nama meeqatu jira si baay'ee jira kanaafuu garana nyaatanii isaan bar. Maal garaas nyaattu fi jaalattee argite haala. Kadir shawwadeeti bar. Maal shawwade? Isin bar wajjin dalaganna. Kanaafuu isin biyya arabaa jirti bara hojii kateen dalagatti maaltu bade maal? Yaadawwan dalagatte murii irraa dhumee dulloom ta'ee Kadir shamarran biyya arabaa irratti bar waggaa 10 kan dalagantu jira bara akka nama waggaa 10 waggaa 8 dalagatanii galan jiranii bar. Kun irraa nyaate biroo ofirraa godha. Kun irraa nyaate biroo ofirraa godha. Yaa Kadir kisaara isaan keessa rambarra muka beeka. Maal asaartaati? Cinqii mataa namaatu sin eeggise haala. Maaltu namni illee nama bar? Ilmoo qaba illee nama bar jiraata jira. Nama jiraatte maal hojjattee jiraataa jirta maal waa'ee kan nama sin eeggire anu fikiyyaa hojjeta hawaasa ati waa harki tiree isin jedhe lakkoofsa bichaa inumaa lakkoofsa yunaan kennu dhiisati. Ani yoomaan jala jennu bichaa zim jedhi malee. Ani ka jedhu ati amma kan hojii godhate kan dalagaa jetta aadaa qabaa qabii argaatiin barbaadu sin jedha. Anumaan akka jettee yaadde. Qabeen keellee hunduu barbaada nama haraam dalagu. Kanaaf musillee immoo akka sidiisee waan hojii kana hojjetu ta'e dhaabbatti. Hin beekame birrii namaa fuudhuu ta'e doolchee ati fuudhuu akka barbaada doolcheen namaa akka sintarratti jedhan hin beekame. Itti siimaa jireenya keessa sabbari. Atuyyuu nabsee kee tokko baadiyyaatti galchanii mana citaa keessatti siidhanii isaanii sana akkatti. Maal nama sitti yaasisiidhaa maraatti. Maal balleesse maal? Bakka turkiin jiru shabbi. Waan akkatti agarsiisu yoo isa mee waa argu malee na dubbisa faazanii nama mo'atama akkana jettee maal ta'a? Akka hin beekame. Itti mugareetti bakka laa mana hin beekame waan akka maasuutti kan hunda takkaan zarazara itti. Maariyaam maal turfaa? Ina mana mana. Maal turfaa waan argaa sirrii bakka turkiin jiru galchanii sitti haa cufanii agarsiisu. Adees jedhan ta'a. Anumaan fayyuu jechuudha. Mana baadiyyaatti galchanii sitti cufuu qaban. Abbuu ati carraa namatti cufta yaa rabbii yaa uuzbilla mee uuzbilla jedhee si yaasha. Fayyaa qabdan sin dhufu. Nagaa qabaan. Maa kana yaaddee? Jechuun mi'aatu maalaadha waajjirri kan akkatti laqaallaqatanii jechuudha. Mataa rifeensa isaanii kan akkana gaddeebisanii kun garana filee kun kan firiizi akkatti xamaxamee. Amsi jala jettilee shamarran biree irraa nyaatanii shakku. Monsuus harkaa badaa kun siyyaa kan taane hin beeka. Ati mataan kee xiqqoon dalagu yaaddaa jira. Ana mataan na dalagaa jira. Ani jechuun waa'ee mallaqaa kana haala. Akkuma kanuma jijjiirama yaadarta. Jijjiiramaa miti haashamaa min jijjiiraan biyaasa on yoo xiqqaate waggaa jiimota akka juma lama waggaa takka yoo haala sanii hojjette yaani bakka mallaqa nama meeqa. Kaasaan kun haala aftaan taate jiraata. Inna lillahi rabbi sin kasaasee dibuun kisaara malee durummaa miti waan kana mataa keessa toowwadhu rabbii kadhadhu jedhe. Mee keessa laatti rabbii kadhadhu. Rabbi sin kasaasee keessa laatti rabbii kadhadhu. Astagfirullah yoo. Jedhu yettanne gaafattaa gammaan jenne. Jenne. Jammari kaamaala ideeyaa gadiir. Astagfirullah azim. Wanna video jeta ada berperangki. Asyik perangki jeta. Kan sedang biar dia tengah
فيديو انت يا دجت عشان هذا فرانكي وجتا راشيلا شوفي كويزوم سيقودا ها أما يا رسلت ناكين هاشي فرانكي وجتا جرلا أنا يعني كنت نتينكي والله yaada kana yeroo baay'ee namoota adda addaa irraa ijoollee biyyaa jirturraa waan adda addaa irraa sitti meeraaf kanan durallee koy dhaabeen asiisiisaa koy sirritti asiiseetiin sirritti yaada naa kennitamee waan sirritti ashatti dhagahame ilaalamee namni akkasinitti taattee waan hojjettu ilaala wallee baay'ee rifatteerti ashana. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa ashan baay'ee itti dhagahamee jira. Me waan itti dhagahame isiniif haa ibsitu. Yaadni firaankii kiyyaa sirrii moo sirrii miti kan jedhu koomeentii jalatti naa barreessaa. Ashan tokko isaa yaada kana immoo baay'ee isin akka ajandaa tokkotti qabattee kanaan dura jechuudha. Ijoollee keenya biyyalaa jiran gorsuuf yaadaa turte. Ani keessa taree ni aarse dhiifama naa godhi isin jecha ashaa. Ani rabbilee dhiifama naa godhu. Yani firaankii mootu firankii barumsa qabu jedheetiin yaada kana dhiyeesse. Yani firankii yeroo hojjetan sifu jedhanii diraamaa hojjechuu qofa miti. Waan tokko of keessaa qabaachuu danda'u qaba yoo xiqqaate jechaadha. Kanaaf yaada kana dhiyeesse mi'aate asirratti yaada naa kenni yaanni dhiyeesse firankii isin jechuu barbaade. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashmar kuni daawwattoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya firankii dhiyoo tura gadiin galgala akka mataa irraa fidaa bulee argitanii jettanii illee har'a kunoo isa deebisuufi garuu immoo kun firankii osoo hin taane isiniif gorsa jechuudha daawwattoota keenya. Maal isinitti fakkaate yaada kana nuti irratti haasofnaa jennee gisee madhabnee biyyuma taanii callisnee kan bifa firaankiitiin qabatee dhufe jechuudha waan ayyaana filachumaan laaluu fakkaata. Daawwattoota keenya baay'eetti dhagahame wallaahi haga baadiyyaatti galchanii isaa jechuun takka dura siigee jechuudha maaliif tasuma kana yaada kana jedhee hin yaadne jechuudha. Hundumaaf alhamdulillahi rabbil alamin firaankiidha isin immoo waan irraa hubattan yaada keessan koomentiin barreessaa. Ijoollee hedduutu gara keessatti dhufee waan akkanaatiin miidhamanii natti haasaantu jira. Isa isin immoo akkamaal irraa barattee yaada keessan koomentiin nuu keettanii kan yaada qabdu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yaadni kun kan qofatti hin dhaabatu bifa gorsaatiin illee haa ta'u bifa viidiyoo biraatiin ammas irra deebinee hojjanna waan ta'eef ijoolleen biyya Arabaa jirtan an Dubaay jira an Ameerikaa jira an Suudii jira jedhee namoota lakkoofsa biyya alaatiin banataniitiin gara keessatti isin dubbisanii yeroo baay'ee suuraa isin erguudhaan mana kana ijaaraa jira maalii tahaa jira jedhee isin shawwate osoo maalummaa isaa hin beekne hin dhaqqabdaa hin galtaa hin heerumtaa homaa rakkoo hin qabu faayir eejiin hin darbu umriin namaa rabbi fayyaa nama eegsisee taananii namni bakka hedduu gahaa waan ta'eef waan akkanaa kana of eeggannoo akka gootaniif jecha gaafii kana isin dhiyeesse firaankii kana isin dhiyeesse jechuudha kabajamtoota daawwattoota keenyaa haga dhumaan hojii turuu keessaniif guddaa isin jaalanna ijoollee teenna biyyaraa jirtan hundi keessanuu isin jaalanna nagaa nu tura haga firaankii biraa qabadheetiin aashaa akka irraa kana osoo hin ta'in bochiseetiin yoo xiqqaate yookiin immoo miira guddaa keessaa galchutti hin dhiisu jecha amalee. Baru wadu dollari jalisa rayu. Wallahi betul keren Kanaaf kabajamtoota daawwattoota keenyaa wanni kana caalaa nama aarsu hin jiru. Haqa namaa nyaachuun rabbi irratti illee egaa nama irratti illee waan ulfaataadha. Wanni addunyaa tanarraa irra namatti ulfaatu haqa namaatii fi amaana namaati. An kun amaanaa isiniin jedha nagaa naa ta'a fayyaa naa ta'a barumsa gaarii isiniif haa ta'u. Ayyee daawwattoota keenyaa viidiyoo biraatti wal deebiin nagaa nu tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.